warri barnoota kana nu dhiyeessuu fi dhiyaattanis warri sagantaa kana irratti hirmaachuudhaaf dhuftanis hundumti keessanii baga nagaadhaan dhuftanii. Gabaabamatti waa'ee sagantaa kanaa fi waa'ee haaromsa gadaa waanuma xinnoo tokko jechuun barbaada. Haaromsi gadaa kun akkuma yeroo kan biraas wal argine dubbanne dubbiin isaa kan waggaa 500ffaa haaromsa gadaa madda walaabutti fe'e sana utuu yaadatiin hafuun nurraan jiru kan jedhuuni namoonni walitti dhufanii isa kana kabajuudhaaf walitti dhufanii boodammoo dubbiin gadaa kuni maqaa isaatu beekama malee maal akka inni ta'e baay'ee waan hin beekamnee fi lafa hojiirra oolletti dagatamaa deema. Kanaaf waan kuni akkuma dhaabaatti dhaabbatee permanently dhaabbatee maaliif gara fuulduraatti hin deemu kan jedhu yaadii ta'ee kanarraan ka'ee namoonni tunti interestii qaban walitti dhufanii waan kana ijaaranii guutuutti hin ijaaramne ammas piroosesii marrahan jiru. Egaa kaayyoonsaa inni guddaan uummati Oromoo hundee isaatti akka deebi'u, hundee isaa akka baru, hundee isaa baree immoo ofitti amanee of fudhatee waan irra kaa'anii waan itti fe'an kana ba'aa ofirraa buusee akkamittiin gara fuulduraatti akkamitti akka jiraachuu danda'u hiree isaa murteessuu danda'a kan jedhu irratti namni akka gurmaa'uudha. Karaa hambiraas egaa gurmaa'ama jira, warraaqaadhuma jira, wallaansoon itti adeemama jira. Wallaansoo kana keessaa tokko immoo wallaansoo ofii keenya mataa keenyaatiin goonuudha. Innis immoo maali? Of baruudha, of hubachuudha, amantaa ofitti qabaachuudha, itti hirmaachuudha. Kana hundumaa gochuudhaaf egaa calqaba kan ta'u of beekuudha. Kanaaf dubbiin gadaa kuni dubbii barnootaati, dubbii dammaqsinaati kan jedhuudha. Akeeka baay'eetu jira egaa. Kana karaa adda addaadhaan ibsina gara fuulduraattis. Kanarraa kan ka'eeti gamma sagantaan of danda'e tokko keessaafi sagantaa barnootaa kan jedhamu kana hagammaatti si'a 4 dhiyaateera. Gara fuulduraattis itti fufa. Amma yeroo darbee obboleessi keenya obbo Jaatanii Didaa Booranaati nu dhiyeessanii turanii dubbii urjii dhaheer irratti Oromoo kalendar. Wanti kun baay'ee gadi fagoo waan ta'eefi waan kana akka gaariitti hubachuu akka danda'amuu fi karaa kan biraa aangalii kan biraadhaan immoo waanuma kanarratti deebi'anii akka nu dubbatanii fi Piroofeesar Asfaaw Bayyanee har'atti qophaa'aniiru. Isa kana boodas immoo itti fufa. Hamma bulleessinutti hamma hubannutti waan kana namoonni adda addaadhaa dhiyeessanii akka paanel diskaashiniitti dhiyaatee namoonni gaaffii akka gaafachuu danda'anii fi isa kanas hin qopheessina jennee abdanna. Kana duwwaatu hin ta'inii egaa dubbii kan biraan tokko immoo kan akka gaariitti hin ibne namoonni xinnoo hubachuu qabanii dubbii kush jedhama. Kush Empire jedhu durii
waan baay'ee har'a argamu kanaa fi bu'uura kan ta'e, hundee kan ta'e, waan baay'ee kan ilma namaatiif gumaachee kush civilization kana jedhama. Isa kanas baay'ee gadi fageessinee hin beennu. Kanaaf egaa kunis barnootuma eenyummaa keessaa tokko ta'ee akka dhiyaatuu fi gara fuulduraatti Profeesar Dheeressaanii isa kanarratti dhiyeessuudhaaf qopheerra jiru isaanis yeroodhuma gabaabaatti dhiyeessina jechuudha. Akkasuma akkasiin adeema gara fuulduraatti jechuudha. Waan kun gara fuulduratti adeemuu kan danda'u yoo uummati gargaareedha. Uummati duuba dhaabbateedha. Jaarmiyaa cimaa qabaateedha. Kana gochuu kan danda'u immoo egaa namni si'a gurmaa'u kana namumatti nuyyuu hin qabnu hundumti keenya iyyuu beenna. Kanaafi gurmuu kanarratti egaa caasaa adda addaatu jira. Gadaa Renesansii jiratti addunyaan kun gara torbaatti hirame. Oromiyaan ofiisaa danda'ee jira. Afrikaan jira. Awurooppaan jira. Kanadaan jira. United Statesiin jira. Awurooppaan jira. Middle Eastiin jira. Caasaa kana keessatti namni bakkuma bakka jirutti caasaa kana keessatti hirmaatee sagantaa sadarkaa adda addaa irratti of qopheessee muuvimentiin kun muuvimentiidhuma idil addunyaa ta'uu danda'a kan jedhu abdanna. Kanaaf hamma dandeessanitti bakka jirtanitti karaa itti nu quunnamuu dandeessanii utuu yaaltanii wal gurmeessitanii si'a kontaaktii isin goonu rispoondiitu nu gootanii kun hundinuu gargaarsa guddaadha jechuudha. Kun ba'aa nama tokkoo miti, ba'aa organizeeshinii tokkoo miti. Kun dirqama hunda keenyaati. Dirqama hunda keenyaa kana fudhannee waan tokkotti ba'uu kan dandeenyuu fi isin biraa gargaarsa eegna jechuudha. Kanaan garuma Dr. Daani'elittan isin dabarsa. Har'aa kan dubbatanii akkuma sila jenne Profeesar Asfaw. Profeesar Asfaw eenyu? Kan jedhu deebii nuu deebisu Dr. Beenyaani. Dr. Beenyaan immoo egaa Dr. Daani'el immoo Dr. Beenyaa nu dhiyeessa jechuudha. Galatooma. Galatooma. So afaan lamaanan beeksisaa afaan Oromootiin jalqaba. Dr. Beenyaa Fufaa Dhugaasaa miseensa waldaa qorannoo Oromooti. Dr. Beenyaan waan eegumsa fayyaa irratti hojjetanii kitaaba tokkoo fi qorannoo 30 ol maxxansanii jiranii. Eenyuma kana ji'a darbe keessa waa'ee jijjiirama qilleensaa fi violence ilaalchisee kan mata dureen isaa climate change and violence in the Horn of Africa jedhu the Journal of American Journal of Public Health Research keessatti maxxansanii jiranii. Isaan itti fufanii Dr. Asfaw dhiyeessanii Ingiliffaan itti fufaa warra afaan Ingiliffaa danda'anii fi Dr. Beenyaa Fufaa Dhugaasaa, PhD, is an active member of the Oromo Studies Association. He works in the area of public health researches in public health relevant to the Oromo, and he has published 1 book and over 30 research works in peer-reviewed journals.
And his research work was published last month in the Journal of American Journal of Public Health Research on the topic of climate change and violence in the Horn of Africa. Next, Dr. Benya will introduce Dr. Astow. Galatomi, Dr. Daniel, for your generous introduction. Akkuma Dr. Daniel jalqabe, anis Professor Asfautiin afaan Oromootiin wal isin barsiisa. Namoonni baay'een waa'ee Oromoo namni hordofaa turtan yoo jiraattanii waa'ee Professor Asfaw maqaa isaa dhagahuun keessan hin oolu. Professor Asfawun yeroo dheeraadhaaf hin beeka. Osaa irratti hin beeka yeroo baay'ee. Yeroo waraqaa dhiyeessu pointii isaa precise. Gabantaatti isaanii hin jiran, warri hin jiranii beektee dogoggora na yamanii. Pointiin dhiyeessuu yeroo baay'ee akka waranjiin immoo crispy jedhanii waan akkasii kan dhiyeessaa. Han dhiyeessutti qophaa'ee, han dhiyeessutti yaadee, han dhiyeessutti qorateeti dhiyeessaa. Kanaaf miseensa waldaa sana keessatti kabajaa guddaa nama qabudha. Inni yeroo ammaa kana Yuunivarsiitii of Kaalifoorniyaa keessa maqaan kan jiranii San Diego State University keessa barsiisa. Focusing research interestingly renewable energy. Energy renewable deebi'amee haaromsamuu danda'u irratti waan nama hojjetudha. Artikaloota hedduu qaba. Ilaaleen ture artikalii meeqa qaba jedhee ilaalee hedduu qaba. And so kan isa lakkaa'u isaa yoo naqu and innimtuu jiruunsaa jireenyi isaa sanitti agarsiisa. Namoonni yeroo ammaa kana hojii eedensii kana keessa jirtan warri kaanis immoo iyyuu haninni jedhuudhaaf tokko ishee keessa baramtoota darbiin dhaggeeffadha. Keessa dhugaatu jira, keessa beekumsatu keessa jira, keessa ogummaatu jira. Kana jedhee iyyuu just to say a few words in afaan Ingilizii. Professor Asfaw Bayyana, he's a friend of mine. I know him for many years. He's very active, also a member. He has been researching, writing. One side, he's researching on engineering. That is his field of studies. At the same time, he's interested in Oromo studies. Okay, in Oromo studies, he have presented several articles, several topics on several topics. One of the topics he discussed several times is about the Oromo calendar, Hojii Lakkaawu. Okay, it's really fascinating. And so it's my privilege to introduce you, Professor Asfaw Bayyana. And Professor Asfaw, the stage is for you. Thank you. Thank you, everybody, for coming. Afaan lamaaniin hundubbadha. Afaan Oromoo fi afaan Ingilizii. I'm going to mix and talk both in English and in afaan Oromoo because I'm mindful of some attendees who I very much respect. In fact, I personally invited Perry, who is also very active in OSA and in general in Oromo studies. And for her benefit and maybe the benefit of a few others who prefer English, I will talk in English, but I'll make sure those who may not understand English will also follow me. This view that you see right now is especially for Obbo Jaatanii. He is in Finfinne. Is exactly the view that you see now if you go out after the sunset. As you see, the sun is on the west side. So in Finfinne, it is 1727. And the stars, because it is a daytime, you cannot see the stars. But once it gets dark, in about an hour,
you should be able to see these stars. If you see my arrow, this is a very bright star, Sirius, yookiin Baasaa jedhama. Obbo Jaatanii, you can confirm this when it gets dark. If you get out, yoo Finfinnee jiraattan, you should be able to see Baasaa over Intoto or Gulalle, a little to the northwest. These are here, the Arbagugu, Pleiades are here, Busan, and the one that is blinking is Triangulum, yookiin lammii jedhama. Kan dura bahu lammii toora keessa isa dhawaa lammii baay'ee haasofna. And if you see Sirius and Sirius and Pleiades and Aldebaran, Bellatrix, Orion, and Triangulum, they make or they form a fairly straight line. That is a straight line. Those are the Urchidas that are visible today. But in a few minutes, you will not be able to see Triangulum because the Earth will rotate out of Triangulum. But we may be able to see Busan, Kunoti Busan. But Busan is too close to the sun, so we will not be able to see. Bakka kanaa fi kuni Bellatrix warra jedhama Argajimaa fi Aldebaran and definitely Sirius Baasaa kuni gargara har'a mul'ata maaliifi aduun hedduu fuuldura jirtuuf. So these are the urjiidhaas that are visible from Yaabelloo. As taa'een ilaalamitti kana akka obbo Jaataniin faa warri biyya jirannaa hubataniin barbaada. Kuni Yaabeelloodhaanin dhaabbadhee achi taa'een ilaala. It is as if I am in Borana region. Kana isinii mirkaneessuuf argitu yoo ta'e hin beeku. Amma kunooti asii. If you see my arrow, do you see this arrow? Yaabeelloo argitu? Yaabeelloo, Ethiopia. Sanan lala, I can pinpoint and move it to Finfinnee too if I want. But this is the tool that I used. I will get out of this tool now and I will share another screen for my presentation. Contenting and but local view from Yaabelloo Sajid already. I have shown you that my observation is from Yaabelloo, from the Borana region. Then I will continue talking how the stars and the moon and the earth move. Akkaataa itti socho'an. Kana baruun seera ishee baruuf nuti tola jedheeni. Achi what can we see? Maal arginaa maal arguu dhiisnaa. Itti aanee I want to talk about the 27 days ayyaantuu kana yeroo darbe obbo Jaataniin akka gaariitti ibsaniiru. Mee animuu maali nu badheechirraa kan jedhuun irra deebi'ee xiqqoo dubbadha. Kalaandariin kun akkamitti hojjeta teeknikiinsaa ayyaantuun akkamitti kana duukaa bu'u hordofuu kan jedhu shanaffaadha. Waa'ee bitaa qaraa gabaabsee dubbadheen konkuluud godhee xumura. Kun kontentii kooti. Asii kunoo gajjallaa kana Yaabeelloo jedha isuman sila dubbadheedha. Har'a gara sa'a 7:00 kunoo aduun dhiiteetti dabarteetti lafarraa bakka nu argamturraa jechaadha. Dukkanadha Yaabeelloo keessaa samiin nuti arginu kana ta'a. Sa'aatii 2 booddee kana obbo Jaataniifaa gadi ba'anii laaluu danda'u. Soorsi gara 7 PM kan faranjiitti lakkaa'arraa achi jalqabee ilaalamuu argamuu danda'a. Kunooti soorsi as jira. Warri kaan Algajimaa fi Arbagugguu fi Baasaan halkan kana amma gara sa'aatii midnaayitiitti argama. Toorri sun toorri kun egaa warra urjiidhaa jedhamanidha. Toora isaanii argitu. For some reason wallaan kana gaa obbo Jaatanii hubatu ta'a. Straight line sana keessa hin jirtu xiqqoo ala baateetti maaliif akka ta'e yeroo biraatti deebinaarraaf garuu kuni har'a May 11 sa'a 7:00 yoo gadi bahanii ilaalan kanatu argama har'a Oromiyaa keessaa.
Yaabeelloon jedhe malee, by the way, entire Itoophiyaa irraa olaaltaan baay'ee addan ta'u waan amma arginu kun. Akkamitti socho'u yoo jenne kuni aduudha. Kuni, this is the moon, and the earth is here. So the earth rotates around the sun, but at the same time it rotates around itself. When it rotates around itself, it makes a day and a night. When it rotates around the sun, it makes a year. But the moon rotates also around the earth, and at the same time, because the earth is moving, it is making a progressive circle. It is known as synchronous rotation. Synchronous rotation in kun maal akka ta'e isa ittaanuttin ibsa ammaaf garuu jiini lafatti naannaa lafti immoo aduutti naannoftu jiini achumaan lafatti naannaa aduutti naannofti jechaadha. Lafti ofirra naannaa aduutti naannofti kana afuri movementiin jiran sochiin jiran 4 rotations. The moon around the earth, and because the earth is rotating around the sun, the moon around the sun, the earth around itself, and then the earth around the sun. Synchronous jecha maal jechaadha elaa ni daddafee naannoo kuni, imagine that is the earth. But look at the arrow. The arrow is the moon. You see, arrown sun yeroo hunda lafa agarsiisa. Kana jechaan ji'a hududuuba ji'aan agarru nuti. We will never be able to see the backside of the moon from the earth. Yookiin isa sarkilee karaa bitaa jiru kana bakka diimaa jirtu sana duwwaa fuula sana duwwaa argina. Kana jechaan maali jiini ofirra naannoftu. It just rotates around the earth in a synchronous manner. I hope sirii galteetti dubbin isa taanutti darbaa how they move. Kana already waan in ibseef irra deddeebi'ee in ibsu the moon, the earth. Relatively aduun bakka tokko duwwaa jaa taate amma yoo addana urjii tokko keenye urjiin sun guyyaa mul'atu galgala mul'ata. Isatti otoo hin darbiin amma onaatti egaa sarkilii 3 tokko isa guyyaa 27 jedhamu. Gurraachattiin kaa'e sarkilii tokkodha inni mataansaa 27 dhala kaa'a. 27 sana keessa luunaar ji'atu jira. Ji'a sana jiini sun immoo dhaqee waggaa keessadha jira. Inni guddaan sarkiliin waggaadha. Inni itti aanu ji'adha. Inni keessa jiru immoo ayyaantuudha. Kanaafini qoboo 3 jedhe 3 circles. The ayyaantus with 27 days. The lunar cycle which is 29.5 days. And the year which is 365 days. This is the synchronized motion of those 3 circles with 2 objects, and the understanding how they correlate and how they reconcile, that is really what the Ayantus do. And they use as a calendar. This is a gear, Kowakana. Inni bal'aan soolaar jennee of fudhanne jiini kunooti luunaar itti naannofti aduu waggaa gooti inni keessaa immoo ayyaantuutu naanna'a. Giriiniin kuni guyyaan itti waggaa keessatti si'a takka ta'u duwwaadha. Bitaa qaraa jedhama. Bitaa qaraan kuni gaafa itti lammii fi goobanni wal arganidha. Kana irra deebi'een xiqqoo ture isinii ibsa garuu at least motioniin jiran sadan kana warra kanadha. Kalaandarii ayyaantuu, kalaandarii ji'a, kalaandarii soolaar. Kan luunaarii kuni ji'a dhalakkaa jiini akka kafaan faranjiin guyyaa 30 lakkaa kan Oromoo luunaar jiini lafatti naannoftee sarkilii tokko gaafa fixxu suni ji'a tokko jedhama. Kan ayyaantuu guyyuma 27dha. Maaliif 27 akka ta'e xiqqoo tureen isinii ibsa. Galgala kuno daalachi kun galgaladha. Asinoo ta'u ji'a sin argina. We can see the moon. The moon can be seen even the daytime as it goes around the earth, but the stars are visible only at night.
So this person here can see the stars only at night, not when it is a daytime, which is on the side of the sun. On the back side, it is dark. Then we can see the stars. I understand most of you know this. It's quite trivial, but I just wanted to make it's an important topic. Amma guyyaa 27 keessumaa naaf kolcha obbo Jaataniif akka naa hubattan hin barbaada. Yoon dogoggoreera ta'e boodatti wal sirreessinaa gara fuulduraattis waliin dhiyeeyna. Kuni isheen yeloon kuni, it is the moon. If you make a reference star and from the earth observe where the moon is with the star, milikkita kana yoo naa qabattan jiinii fi urjiin bakkatti mul'atan referensiidhuma tokko naa qabattan otoo laftiin chochootu ta'e, otoo lafti achi hin deemtu ta'e, aduutti naannoftu ta'e, waliigallee otoo, if you keep the earth fixed right there, the moon will make a complete circle around the earth in 27 days. Ajaa'ibaadha ayyaantuun kana beekanii guyyaa 27 sanaaf maqaa laatan. Guyyaan 27, it is the number of days that the moon will take to go around the earth and make a complete rotation. Now, this will not happen in reality, but the Ayantus observed it. Kanaaf maqaa 27 sana kan ji'a rotationii sana kophaatti fudhatan. Maaliif yoo laalan jiini goobanni kun ji'a dhufu deebi'ee achittin argamu. Maaliif achittin argamu? Lafti jalaa sogogaatti. Lafti jalaa waan foqoqxuuf jiini kun lafa sana ari'uu qabdi jechaadha. A shift of 2.5 days. Guyya lamaaf walakkaa booddee qaqqabdee complete circle gooti. Kana isa lammaffaa kana irratti ilaaltu. Jiini kunooti, lafti kunooti as turani duraan. Garuu ijaan lafti jalaa foqoqxe complete circle sana gochuudhaaf guyyaa 29 walakkaatti fixa. Ji'atti itti dabalamaa jechaadha. A shift of 2.5 days. Guyyaan lamaaf walakkaan sun repeated ta'eeti guyyaa ayyaana sana keessatti guyyaan lamaaf sadii dabalaniiti guyyaa sana 29 walakkaa technically 29 walakkaa yookiin 29 yookiin 30 ta'a satti booda dhufna akka ta'u godhanii jechaadha. Kana naa hubadhaa warri keessumaa xiqqoo yaada qabdan waa'ee urjii 27 daysiin kuni tropical mand jedhama. Saayinsiin beeka kana by the way. Anatu uume miti. Isuma katabama irraan argadhe. Inni 29 walakkaan synodic mand jedhama. Kuni lunar mand jechaadha. 29 walakkaadha kan fixu. Ijaa lafti jalaa foqoqxeedha. Dheerate malee otoo laftiin chochootu ta'e. Aduutti naannoftu ta'e guyyaa 27 duwwaadha. Tropical mand inni jedhamu saayinsiin bare kuni akka nuti hiiknutti guyyoota ayyaantuuti. Akka 29 walakkaan sun immoo ji'adha. Inni immoo guyyaa 30dha. Kana lamaan ayyaantuun kophaa lakkaa'u. Kophaa lakkaa'u. Waan ajaa'iba isinitti ta'u immoo very similar to the Maya calendar. Kalandarri Maya ji'a 13 qaba. Guyyoota 20 qaban. Isaanis ceremonial mand jedhamu guyyaa 260 ta'a. Saayikiliin kun. Nuti waggaa lakkoofna malee referensiin waggaa ta'uun irra hin jiru. Waggaa tokko kan filannuu fi lafti yeroo itti aduutti naannoftu ta'edha. Garuu anything can be a reference measurement. Kanaafi isa 27 sana akka ayyaantuun fudhatanitti tropical mandiin suni of course reference point ta'ee ittiin hojjetama. Seasoniidhaaf miti.
waan biraadhaaf ayyaanaafidha. Akkasuma guyyaa 260 sana warri maayaa kaalaandarii uummatan as Central America keessatti ceremonial month jedhama. Divination purpose akkuma Oromoon godhu jechaadha. Guyyaatti namni fuudhu yookiin heerumtu guyyaa itti araarsan akkasidha kan isaanis fascinating gara fuulduraatti yeroo arganne kalaandara maayaa kanaaf kalaandarii Oromoo kana wal bira keenyee ilaaluu dandeenya jechaadha. Ammaaf guyyaan 27 eessaa dhufee isa jennu sana hiikkanne guyyaan 29 walakkaan sunis eessaa dhufee isa jedhu sana hiikkanne isa kalaandarri kun akkamitti hojjetaatti moo dabarra. Kunooti amma gajjallaadha yoo argitan triangulum jechaan lammiidha. Hamma dhaqee siriyeesitti kun baasaadha. Seefxinnoo adda baattii garuu kunooti waallaadha isheen pilaayets kunoo as jiru buusan jechaadha. Kuni tooraadha hojjetu more or less jenneerra sila waliigalleerra. Lafti kuni ofirra naanna'aa kun haroo kana argitu ofirra naanna'aa aduutti immoo naannofti. Adootti naannoftee ofittu kana ji'ootatu dhufa karaarra kuni maarchidha bitooteessa jechaadha. Itti aanee kunooti April caamsaadha May June dhaqee naanna'ee jiin 12 nu as jiru waggaa keenya kan nu hiran kan maarch keessumaa adda godhuuf ilaalaagaa ofirra naannoftee aduun as jirra yoo ta'e aduun lixuuf jechaadha. It's an evening. Kun addanni bakki kun haroo koo argitu yoo ta'e maasiko. This is an evening and this is midnight and now this is morning. Maalifi we are going to see the sun. This is the daytime. Sila agarsiiseera. Inni asiin karaa mirgaamoo it is night. Kuni goobanadha. Goobanni amma mul'ata jechaadha yeroo maarchi keessa dhiifama. Maarchi keessa goobanni mul'atu galgala kunooti straight lighting kun maal argisiisa triangulumiin agarra lammii argina. Xiqqoo tureen argamu maaliif lafti irraa naannofteetti jechaadha. Abboroo garuu ganama yoo ka'an hin argamaa jechaadha. Waan kana ji'oota gara biraafis waanuma akkasii Dr. Mo'aa harkaa kaaste. Harkan kaase slaayidii isa jalqabaa isa kanaan dura ture irratti urjiin as a reference point jettani. So qoonni isaa sanuma qofa just to have a reference point or is there any other tropical manzini guyyaan 27 strictly ceremonial. Guyyaan 260 kan warra maayaa strictly ceremonial not for administrative purposes. Maalifi referencing qabu. Okay. Astronomic value in qabu. Astronomic referencing qabu. So urjittiin kuni the stars you mentioned like 3 of them you point out 3 different ones. But the one we are looking here is just as a reference to have the relation, the position of the moon, and then the Earth's rotation around the Earth. It has nothing to do with the star. No, here it's only the motion of the moon in reference to the Earth. Kan agarsiisaa jiru. This moon moved to this position. There are no 2 moons. There is only one moon rotating around the Earth. Yeah, so and this is the Earth that moved to this position. Motion is an agarsiisaa jira malee haaraatu dhalate miti. If you fix the Earth at this point, hypothetically, then it will take 27 days to rotate, for the moon to rotate around the Earth. But because the Earth is shifting, it will take 29.5. These are the 27 day is the tropical month and the 29.5 synodic sanuti ayaan tu jennuudhaan inni 27 inni kun immoo lunar month. Yeah, so my question is the star. The star is just to use to say where the Earth was when this rotation started. This star is just for a reference point. If you are not going to have a reference point, how can you mark where the moon is? Okay, good. Thank you.
amma kana ibseera ittin darba kan marchi kuni waanin adda godhee dura kaa'ee fi as you see in the evening you can see the full moon goobana laaluu dandeenya galgala immoo lammii laaluu dandeenya kuni guyyaan kun si'a tokkodha ta'a waggaatti the day when you can see the full moon goobana and the day you can see lammi. This day here is called Bitakara. It is a very amazing day. Oromo calendari keessatti rooli guddaa qaba reference point waggaati. Astronomic calendariin kan jalqabu har'arraati kuno har'a gaafa jiini goobannii fi lammiin waliin argaman. Maaliif argama? The position of the earth in reference to the sun and the moon allows for triangulum and the full moon to be seen together. This is a one-time opportunity in a year. Irra deebi'een xiqqoo ture isinii ibsa. Juun immoo waan adda ta'ee fi argitu kuni gararraan kuni galgala gajjallaan kun immoo guyyaadha. Guyyaa urjiin argamanii galgala immoo juun keessa most of them duduubaadha nuti in argamanii. They are on this other side of the earth. Kanaafi June keessa yeroo darbe bojaatanitti illee himeera xiqqoon argama kunooti amma kuni very early in the morning triangulumin argama triangulum lammin argama early in the evening Sirius baasanin argama halkan qixxee garuu baay'een isaaniin argamani maaliifi duduuba jirraa yoo guyyaa ta'e immoo hundumti isaaniin argamani because urjiin guyyaan argamu. Kuni June adda godha. Of course, kuni gobanadha. This last quarter and first quarter order jedhamanidha. Kuni ega June most of the time akan argamne isini ibse November maaltu adda godha. Sadasa yeroo darbe bojaataniin illee dubbataniiru. Warri gaaffii amma gaaffii gaarii na gaafatte Dr. Mo'aan faa kana hubatan hin barbaada. Warri kaanis whoever you can. If you can imagine the earth in October, the moon will be probably where the letter Chiqa is written. Astati gooban. Otula lafti asta'e. Garuu October irraa Novemberitti gaafa move go to amma full moon becomes just behind the earth and you can see the triangulum is now on the left side of the moon. Argitu sararri kun karaa bitaa ta'a full moon irra. Otuu garuu as October ta'e jiini asidha sararri sun lafarraa inni dhufu karaa mirgaa ta'a. Kana xiqqoo tureen isinii ibsa. Garuu maqaan bitaa kun eessarraa dhufe isa jedhuufin shakkeen kana lafa isinii kaa'a. Obbo Jaataniin kana naa hubadhaa. Bitaan kuni kunoo amma November keessadha. Urjiin karaa bitaa karaa mirgaa argama. Sorry, full moon is on the right. Sararri urjiin immoo karaa bitaa sana argama. October irraa Novemberitti gaafa ceenu jechaadha. Amma kanaatti importanti miti kun isiniin gallelee yoo taate in summary kuni akkasitti lafa keenya yeroo kam akkam argamaa kan jedhu kana gabaabsee namoota tokkotti facaaseera warrin arganne yoo imeelii naa gootan isiniin ibsa gabaabsee hima how it works. Gabatee lammaffaa isa yeroo darbe bojaataniin agarsiisaniin asitti dabala. Kuni Gregorian calendariidha. Guyyaa 31 qaba. March has 31 days. And this one in the middle we start, by the way, we start counting on March 7. Maaliifi guyyaan kun guyyaa bitaa qaraati. Full moon NBQ jechaan bitaa qaraa fi full moonii waliin dhufe gaafas M1
lunar months tokko jennee lakkoofna. Lama gidduutiin baase dheerannaan 20 utaaleen 21 25 jedha. Kuni ji'a bitootessaa keessa inni buluun kun immoo saramooliyaaniidha guyyaa ayyaantuu sanadha. Innis walumaan jalqaba gaafa bitaa qaraa 25 jedhee deema. Inni taanu March April kan Gregoriyaanii tokko jedhee gaafa jalqabu kan Oromoo luunaariin 25 inni ture ceeti 26 ta'a. 29 ta'ee 30 irratti sorsa ta'a. Gaafa sorsaa luunaar already ceremonial month CM tun 3 ta'a. Inni dhaabatu ittuma fufa CM4 CM5 kuni ceremonial monthidha. Amma dhaqee 27 guututti maaliifi guyyaan 27. Luunaariin garuu itti fufa 24 25 jedheeti 26 27 28 29 amma 29 ta'eetis gaafa M1 gaafa shanii Gregoriyaanii kuni arba gugguudhaat luunaarii fi luunaariin tokko ta'a. Ceremonialiin itti fufa CM6 CM7 amma 27 guututti. Kana kowwaa sadan jedhee kan sila ibse change of months kanuma ji'a sadiin isinitti agarsiise maaliifi baay'isee yoon asirra kaa'e it will be too busy. Garuu kuni yoom akka mul'atan sira yaadattoo ta'e Juun keessa baay'een isaanii mul'atan hin jedhe kanaafidha. Meeqatti akka mul'atanii meeqatti akka dhaaman urjiin torban kunoo gararraa kaa'e yoom akka meeqatti argame meeqatti akka argamu dhiisu kan agarsiisudha. Teebiliin kun again PowerPointii koo warri barbaadan argachuu dandeessu kana check gochuu dandeessu warri biyya jirtan keessumaa bujaataniif iimeelii godheen ture hin arganne amma teeknikii biraatiin akka isin ga'u goona bujaatanii. Kuni fuutnoottiidhuma triangulumii fi sirius maaliifin trianguluu fi siriyeesii fudhee triangulum lammiidha. Siriyees baasaadha. Kan jalqabaa kanadha. Kan dhumaa kanadha. Isaan gidduu warri jiran utaaleen meeqaama meeqatti akka argaman. Triangulumin argama taanaan siriusin argama taanaan warri gidduu jirus probably argamu except those two months. Kan triangulum adda waan godheefi sila bita qaraa wajjin waan wal gudunfuufidha. Bita qaraan yoom argama December, January, February, March kan bita qaraa asi dhufa. April keessa bita qaraan argama jechaan jaanuti Gregoriyaaniin dhimma baanedha malee unuu fi still Marchumadha. Yoom akka argamu 7 PM up to 6 AM galgala teebilii kanarratti isinitti agarsiisa. Amma kun har'aa torbarratti suma sila agarsiisedha. Kuni beeta triangulum jechaan triangulum lammiidha. Isheen baay'ee iftu kuni warri biyya Oromiyaa jirtan gadi baatanii olaaltan very easy to see serious baasaan baay'ee mul'atti warra kaanirra Venus wajjiniin confusing godhiinaa malee samii keessaa baay'ee kan mul'atu kana seriousidha. Serious jechaan baasaa kunoo aduun seenteetti because behind the horizon asiin immoo aduu jiini baateetti amma ji'oonni kun hundi argamu kuni beeta triangulum kunooti Pleiades kunooti kuni Orion arba guggu kuni Sirius baasaa laayiniin kuni kuno mul'ata isuman jalqaba irratti isinitti agarsiisen kutee fide biyya warri jirtan har'a after 7 PM kana hubachuu dandeessu jechaadha. Gara Noorziitti Sirius amma xiqqochi siqaa deema yoo leetii taatanii gadi baatan. Kuni isan sila hime left and right kuno October keessa kuni ji'adha. Triangulum kunooti Sirius kunooti Sirius baasaadha. Triangulum lammiidha kuno.
Laayiniin kuni laayinii urjii dhahaatiin argamu hundi isaanii asirra laayinii kanarra jiru more or less straight line. Laayiniin kun karaa mirgaatti jira relative to goobanni kun to the full moon. This is in October. November keessa laayiniin kuni gara bitaatti utaala. The full moon is visible on the right side. I think bitaa qaruun kuni kanarraa dhufe jedheen shakka gara fuulduraatti diteelii isaa ilaaluu dandeenya. Tekstiin ana sadatti agarsiise yoom akka walitti siqee yoom akka wal bira darbuudha goobannii fi urjiin dhaha. Conclusion waggaan Oromoo soolaariidha jiini luunaar kana kitaaba Asmaroom keessatti inni katame dogoggoradha. Walgahii Oosaarratti kana waliin teenyee presenteeshinii irratti wal argine Asmaroom mataansaa kana fudhateera. Waggaa yoo lakkoofnu kanallee akka gaariitti na caqasaa obbo Jaataniin faa akka fedhetti yoo lakkoofne jiini 29 yookiin 30 taati. Ji'a gooban irraa jalqabnee amma goobanutti yoo lakkoofne yookiin 29 taati. Guyyaa walakkaan hin lakkaa'amu jaa ta'eef practically. 29 yoo goonu walakkaa biraa hambifna. Ji'a itti dhufu 30 yoo goonu isaa liqeeffanne sana deebifna. 29 fi 30 gidduudha utaala jiini Oromoo. Kun immoo maal fidaa pointii lammaffaan tuqe sana 11 degree shift jedhama sool wanni irratti annual unavoidable. 11 degree shiftiin suni maali? Goobana lakkoofnee dhufnee gaafa ji'a 12 guunnu guyyaa tokko nu hanqata waggaa guutuuf. Luunaar maandiin waggaa lakkaa'uudhaaf hin ta'u warri obboloonni keenya warri Islaamaa yeroo soomii takka ganna ta'a takka bonna ta'a akkas seasonal shiftiin dhufa yoo shift 11 degree shana ittiin guurnu ta'e akkanatti fakkaatutti triangulum argamee ji'a haaraadha eegamaa suni hin dabarsa yookiin hin hanqisa. So waggaan Oromoo exactly 365 ta'uu hin danda'u. It oscillates around 365. Average 365 ija soolaarii ta'e xiqqoo dabaluu danda'a xiqqoo hanqisuu danda'a. Gaafa goobanni bahutu gaafa triangulum argamutu kana murteessa. Maaliif dheerataa yoo yeroo tokko obbo Jaataniin jiiniin ni dhalatti jedhanii dubbataniiru. Isa waa'ee sanaa yoo laalle I think gaafa jiini 365 irra guyyaan darbe jiini haaraan eegamu waggaa guutee irra dhangala'u yeroo sana jiini dhalatti jedhama natti fakkaata. Kanas irra deebinee confirm gochuu qabna. Garuu waan dhibbarraa dhibba itti amanu 11 degree shiftiin sun saayinsiidha. Inni homaa waan hafu miti. Luunaar maandiin waggaa guutu guyyaa 11 hanqata dhumarratti 11 sana isa dhufurraa liqeeffata yookiin isa darberraati laata. Gara biraan guyyaan 27 sun seremoniyaaniidha kan kalandarii maayaa wajjiniin wal fakkaata. Deebiitti deebinaa karaa koo hedduu galatoomaa. So, Professor Asfaaw galatoomi baay'isee galatoomi wanta baay'ee nu barsiifte. Ijoollummaa kootti yeroo gaaf tokko abbaa koo wajjin warra ayyaantuu bira deemeen ture. Isaan galgaladha yeroonsaa hurjii kana ilaalanii akkasidha jedhu. Isaan wajjin ilaalee tan nan bara jedheetaniin ani hurjiin ilaala hurjiin immoo gad na ilaalti malee homaa naan galle homaa naa galuu hin dandeenye. So waan nama dinqisiisudha uummanni keenya yeroo teknooloojiin akka irraa hin jirre kana keessatti wanta kana tireesii godhanii rikoordii godhanii dabarsuu danda'u isaanii waan baay'isee nama dinqisiisa. Isaan immoo rikoordii godhan sana ati immoo teknooloojii jiruutti dhimma baatee wanta nuuf fiduu keessaa fi hedduu galatoomi.
I think believe me baay'iseen itti eebbisame. Ofii koo gaaffiin qabullee qaba. Gaaffii koo toon qabaatiin gaaffiin gaafateen dura namoota warra gaaffii qabdaniifan sinii dabarsame. Mee hankoo boodatti qabadheetaniin. Warri gaaffii gaafattanii gaaffii keessan gabaabsa. To the point. Obbo Jaatanii, sure. Obbo Jaatanii, go ahead. Sagalee kee immoo yoo ooni godhadhu waan unmute godhadhu. Galatooma Professor Yooyyaa Bagwalgarri kan waltee binarralee gartee waan akkayii dansaa baranne akkayii gammade maan jennaan qarooma uummata Oromoo ka urjii maalii kana yoo teknooloojii nagaa wal qabanii ilaalan nullee wa barannaa addunyaalleen wanurra baratte jechuudha. Addunyaa wa gumaacha beekumsi indigenous ka Oromoo kun yoo teknooloojii kana wal qabanii ilaalan wanti inni gumaachu salphaa miti. Kanaaf akka carraa ta'ee dookumentii san argita waniin naafanu dideetiin argachuu dadhabee rakkadhee fuulduraaf immoo abdii qabaa otoo sila dursee argadhee wanti teknooloojiin isaan deeggartanii keettan kun baay'ee sila naagal ture. Amma iskiriinichirra yoo laallu dubbisuuf nam rakkisa. Waan isan jettan immoo amma danda'utti sirriitti hordofee waan akka gaaffii qaba tokko of qaba. Kaani gartee adeemsum keessa wal gaafanne malee wanti baay'een wanti sila wal taraarsan yoo ani ilaalu akkam isan keettan kanaan ayyaantuun sunam ayyaantu jechuun akka qorannootti akka afaan yookaan afaan keenya kan Oromoo ayyaantu jechuun warra saayinsii kana karaa aadaa kanaan beeku. Inni 27 sun ayyaantu adon ta'inu ayyaan jechuu keenya ayyaan. Ayyaantu warra ogummaa yookaan beekumsa qabu nama jechuudha. Tanaafi 27 ayyaana sunii fi 29 guyyaa isaa ka gartee lunar maazii suni wanti walitti araarsinu sun ka gartee solar calendar kana walitti araarsinu malee kun lamaan waliin dhabu. 27 fi 29 kun waliin dhabu. Solar calendariin akkamii walitti araarsinee keessumaa bultii waggaa ka 365 kan yookaan guyyaa 11 ka saayinsichi waan biraatiin himu kana akkamii waliin araarsinaani dhugaa nama Professor Asfaa kan argachuu hiyyaafan baay'ee gammadaa wanti laallu jira. Wanti laallu ummati keenya waan jedhu wanti waaqaa baay'ee wanti namni beekummoo diko waan baay'ee sun keessaa beekumsi waaqa guddaa wanni waaqa irraa barachuu danda'an kan yookaan indigenous kanaan barachuu danda'an waan guddoo ture wanti namni beeku diqqa akkas jechuun nuti nadoo akka Professor Asfaa kana saayinsii kanaan teknooloojii kanaan wal birin qabinu karuma indigenous kan qumaan qoran nu gara anam gara indigenous gulu irkadha. Professor immoo gara teknooloojii kana harka qaba. Kullamayyoo walitti fida waan bareedu tokko bool ta'eetiin wanti qulqullaa gad baha jedheetiin amanaa. Kanaaf kun jalqaba irra deebi'anii waan kana wal bira qabne ilaaluuf baay'ee natti tola. Kan akka gaaffiitti qabu isa tokko. Gaaffii kennuu gabaabsi. Yaa bitaa qaraallee jedhee goobanallee jedhee triangular lamiillee jedhee wal biratti kaa'ee ture Professor bitaa qaraa fi gooban akkamii walitti fide. Fakkeenyaaf bitaa qaraa fi lamii walitti fiduuni naagalee jira. Gooban yoo fiduu kaji kamiitiif bitaa qarechuuni guyyaa jii ayyaanii bitaa yookaan jii bittotteessaa ka baatiin tokko jedhanii argamtu guyyaa yookaan crescent moon kaanii guyyaa baatii sunitti lamii irroola guyyaan tokkoffaan inni jalqaba kanaaf bitaa qari jedhan guyyaa tokkoffaa kan argamte jedhaniitiin. Goobana kan kun inni full moon kun ka jii kamiiti ka bitaa qaraatti walitti fidu.
fuul muuniin kun bitaa qararratti dhufuuni laaleetiin wanni godhee kan fuula kanarratti otoo silaa warra kan sadeen bitaa qaree ayyaan lamiin urjii goobanii fuul muunii ji warra kan sadeen jii irratti walitti fidan suniini barbaadee gabatee kaanis nabir jira fuulaan isii walitti hin dhuftu kan wanni jechuu dadhabee jii kamiyyuu bitaa qaree inuma argata. Jii kamiyyuu inuma argata. Hedduun isaa yeroo dukkanaa argata kagari yeroo addeessa keessa argata. Addeessi sulleen kan dukkana sun laakkaa malee jii 12 ka bitaa qaree hin arganne hin jiru yookaan kalamii hin arganne hin jiru. Kalamii bir darbuu hin jiru. Guyyaatti argatutti guyyaa inni argatu kamiyyuu ayyaan bitaa qaraati jechuudha. Sun jiin dhalataan anin deengadi jedhe guyyaa jalqaba baatiin argamtu sun crescent muunii guyya siin argamtuniini baatiin jii kanaarra dhalate jedhan jechuun guyya baatiin dhalatte jechuun sunii malee sunii hiika biraan qabu. Jiin dhalataa hiika biraan qabu. Crescent muunii sun yoom argan ayyaan ishiin argamu kan jedhu sun akkasitti akka naa hubatan jechuu barbaade. Kan akka gaafii qabu kana baay'ee natti tolee jira. Dhuguma yoo gartee beekumsa ammayyaa beekumsa indijinesii keenya wal bir qabanii yoo dooktii hojjetamti addunyaafuu beekumsi Oromoo waan baay'ee gumaachaa jedheetiin qarumayyuu yaada turree akkasi beektotti hin arganne walitti dhufuu waan garmalee namatti tolaati. Galatoomaa jechuu barbaada. Galatoomii obbo Jaatanii baay'isee galatoomi. Amma warra kanaa booddee dhuftani gaaffii keessan gaggabaabsa. Tarmoo waan keeti. Akka amma obbo Jaatanii jedhani guyyaa 27 I think 29 kan jiru jira. Garuu maqaan kan jiran 27 maqaa 27 jiru guyyaa 29 attamitti maqaa kana otuu danda'anii addaan baasu galatoomaa. Okay, galatoomi. Amma Profeesar Asfaaw kan kenna. Profeesar Asfaaw gaaffii lamaan ka'an kanaaf nu deebisuu yaali. Gaaffii Dr. Mo'aa Badanaan galle guyyaa ayyaanota akkamiin adda baasuu waan jedhe natti fakkaata. Inni saayikilii mataasaa qaba. Referensii urjii wajjin wal qabatee yoom akka jalqabu yoom akka dhumu qabu warri urjii dha'u ni beeku. Akkuma amma Monday fi Tuesday akkamiin adda baasuu jechaadha gaaffiin kee referensii sana irraa yoo kaate jiini Oromoo by the way torban hin qabu. 7 days has no astronomic relevance. Waan ta'u hin jiru guyyaa torba keessatti ijuma amantii kiristaanaa fi Jewish irraa dhufe guyyaan torba sun malee. Kanaaf Oromoon ji'aaf immoo miiningii qaba. Astronomic miiningiin jira. Ji'atu lafatti naanna'a guyyoota 27 achirraa isa tropikaalii sanaaf maqaa laatanii guyyaa immoo repeated guyyaa lama itti dabalanii ida'anii yookiin sadii itti dabalanii kan luunaarii godhu. Kan obbo Jaatanii itti nan dhufa deebisuudhaafi ani miiningiin bitaa qaraa akka kitaaba Asmaroom Leggesee katabetti fudhadhe. Kitaabni Asmaroom Leggesee 96 ittiin katabe waa'ee kana. In fact artikiliin suni tooppikiin isaayyuu sini ergeen ture obbo Jaatanii teknooloojiidhuma sanaatti rakkoo taate malee. Waaqaa sana the significance of bitaa qaraa jedha. Achitti maali triangulum jechaan lammiin yeroon itti mul'anne juun keessa mul'atu most of the time malee lammiin inni mul'ata waggaa keessa yookiin ganama yookiin galgala mul'ata. Akkuma sila agarsiise irra deebi'ee agarsiisuu nan danda'a garuu yookiin ganama yookiin galgala mul'ata lammiin. Achi keessa juun keessa duwwaa hin mul'attu behind the earth, behind the sun ijaa ta'e. Goobana wajjin maaltu walitti fidee kan jedhu gaaffii gaariidha. Amma gaa triangulum
gaafa dhufee goobana wajjin hin mul'atu kana warra achuma Asmaroom Laggaseet akkasitti hiike tiriyaangulumma ji'aan haa mul'atu malee galgala dhufee kan mul'atu galgala for the first time ganama mul'atee galgala kan mul'atu maarchi keessadha. Maarchi keessaa amma guyyaa immoo ji'a lakkaa'uudhaaf goobana eeguu qabna. Jiini keenya ijaa goobana ji'aan ta'e luunaari ijaa ta'e jiini keenya ji'a yoo lakkoofnu luunaari ijaa ta'e referensii waggaa immoo tiriyaanguluumiin godhatan. Tiriyaanguluum gaafa lammiin argamu ganama argamu wannis waliin argamu amma waggaanis guutee jiinis haaraan jalqabee jechaadha. Otoo goobanni hin jalqabiin gidduutti ji'a kutanii gidduutti ji'a lakkaa'uu waan hin danda'amneef. Kanaafi reference pointiin sun walii galuu qabu. Ji'a okay goobanaan lakkoofna. Goobanaatti ji'a lakkoofnaa jenna. Waggaan immoo guutuusaa maaliin hubannaa? Tiriyaangulum naanna'ee dhufe sanaan hubanna. Waggaa guutuun ji'an jalqabu ofiisaa hin goobanne ta'a ka gaafa lammiin dhufee argamu sana. Yookiin boodatti hafaa yookiin fuulduratti hafaa. 11 degree shift isa jedhamu sana. Kana gara fuulduraatti aniifisin kophaatti teenyeerra deebinaa. Har'allee yoo walii galuu dadhabne maaliifi kun baay'ee murteessaadha. Inni amma irratti haasaa jirru kuni tiriyaangulumii fi goobanni akkamitti reference point waggaa ta'u yoo sun hin jiru ta'e waggaa waan ittiin lakkoofnu waggaa guutuusaa waan ittiin barrutu hin jiru yoo referensii staarii sana hin qabnu ta'e star tiriyaangulum ta'es warri urjiidhaa torbanu relatively wanniidha hin chocho'ani bakka jiranii. Kanaafi yoo isaaniin laaluu isaaniin reference pointii goone waggaa madaalachuu dandeenya waggaa lakkaawachuu dandeenya. Taking the stars as the reference point. By the way, Perry, I have seen you are around. Thank you for coming. Warri sagli show takka sin ilaallaa baga dhuftan anaa dhufu Dr. Tabsaayinis personaliin isin afeeree kanaafi galatoomaa isiniin jedha warra afeerraa koo kabajanii dhuftan hundi keessan. Okay, galatoomii Profeesar Asfaaw amma immoo Profeesar Moosisaa hin turre amma deebiteetta. Isaafin obbo Haaromsa Gadaa isaantu walitti lamaan isaaniitu gaaffii gaafatu. Fayyaa ta'een Profeesara miti garuu fayyaa ta'ee Asfaaw I'm so happy waggaa meeqa booda deebi'ee akkan dhaggeeffadhu chaansii kan argachuu koo fi waan kana oosaa jinjee wajjin jalqabne Asfaaw yommuu inni jalqabe in the history of OSA anaaf presentation baay'ee ture baay'ee important fundamentally kan ta'e of those amma ammaatti garuu kan mataa koo keessaa hin banne presentation amma Asfaaw kenne sana gaafa inni kenne I remember that day as if it is today. Awwaa'ee kalendarii kanas hin beeku garuu as a scientist warri ayyaantuuni sabi keenya beekan saayinsiidhaan akka gaariitti koordineetii godhee fidee gaafa inni pirezentii godhe suni first I was so proud of my own people. Secondly I was proud of Asfaaw for lamaan kana walitti fidee waan gochuudhaafi I think video kuni we will save it. We want our children to learn. We want everybody to learn actually. Maybe we are still learning. As a member of this committee, one organizing when the whole idea of Oromo calendar came, that your name came up. So
So I really wanted you to be here, and thank you for accepting our invitation and being here. Fayyade, kanumaan jedha. I don't have any question. Galatoomii haaromsa gadaa gaaffii qabdaa? Gaaffiin ani qabu gaaffii mana keessaa namni gaafatee ba'eedha. Sila Profeesar Asfaw yeroo dubbattanii waa'ee Maarchiif Eepiriil jedhame iyyuu kalaandarii Awurooppaa irraan kan ka'e nuuf Maarchiidha jettanii turtanii isaa wajjin walidha tanatti fakkaata. Gaaffiin akkas jedha. Eepiriiliin akkamittiin maqaa caamsaa ta'e akka nuyi beennutti Eepiriiliin eebilaa Meen immoo caamsaadha kan jedhudha. Fayyaata. Ammuma deebisuu, Doctor. Deebisee. Okay. Translationii kuni baay'ee of eeguu qabna. Laal Gregorian calendariin gaafa jalqabu qaba ji'a wajjin hin deemu. Independent of the moon. Gregorian calendariin amma nuti lakkoofnu kun kan ittiin hamma har'a amma 11dha. Mee 11dha. Oromoo calendariin ji'aan deema. So fakkeenyaaf March keessa isa darbe 2023 yoo fudhanne modeelingin ani hubadhe irratti kan Gregorianii gaafa torbaa jalqabe bitootessi gaafa torbaa. Gregorianii 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bitootessa miti. Garuu bitootessa jennee waamna because of the translation. Yeroo hiiknu afaan hiikna. Kalaandarri sun wajjin hin deemu. Kalaandarri Gregorianiin dhume kan Oromoo garuu itti fufa ji'a sana keessa ta'e yookiin immoo the opposite. Kanaafi lamaanuu seera mataa isaaniitti hin deeman ijaa qaban yeroo afaan ji'arraa ji'atti hiiknu simplify gooneeti malee jiin isaa walirra oolu. Otoo walirra oole gaafa Gregorianiin gaafa Maarchiin jalqabu Maarchi 1 Oromoonis tokko jedhee jalqaba ta'e lunaari. Then translationiin akkasii seera qabaata. Kan keenya lunaariidha. Kan Gregorianiin ofiisaa kan divisioniidha waggaadhuma guyyaa 30 hiiraniiti ishee hafte firfirsan waliin hin deemu. Kanaafi translationiin suni rakkoo qaba yeroo baay'ee. Kanaafin jiini exactly walirra ooluu dhiisuu danda'a jechaa kooti. Kun immoo agar hin hubanna kana otoo irra deebi'ee isinitti agarsiise hin argitu sinuu takka jiini dhaqee inni darbe suni isa amma keessa lixee torban tokko torban lama fudhata. Kana jechaa kooti. I hope deebiseera jedheen abdadha Doctor. Galatoomi amma gaaffii ankoon si gaafadha Profeesar Asfaw. Beektee waa'ee waan ijoollummaatti argite yeroo hundumaa of gaafatta mana barumsaa faranjii dhaqxu. Waan tokko kan ofii koo of gaafachaa ture warri manguddoo warri ayyaantuun moora ilaalu. Moora kana keessa waa ta'e akka ta'e waa ta'e. Ansoo hoggaanii koorsii fiiziyooloojii fudhadhu animaal fiiziyooloojii hoggaan fudhadhu. Moora kana wanni warri keenya argan kun maal argu ta'a jedheen yaadaan ture barachuudhaaf yaadaan ture. At least konseptii waan tokko keessaa nan qaba maal ilaalaa akka isaan turan. So amma immoo yoo anan siif si gaafachuu barbaadu guyyaa ayyaanaatu jira guyyaa 27 sana keessa guyyaa akkasii jedhu. So gaaffii ani sii qabu waa'ee enerjii irratti hojjetta isaan enerjii. And so guyyaan suni yeroo biiftuun suni bakka tokkorraa tokkotti naannotu yookiin immoo lafni suni aduutti naannotu ji'atti naannotu whatever enerjiin achirraa dhufu lafa ga'u guyyaa adda addaa keessatti differensii fidaa. Maaliif guyyaan kun guyyaa maal jedhu guyyaa akkasiitti facaasuu dhaqxa, guyyaa akkasiitti heerumuu dhaqxa, guyyaa akkasiitti fuudhuu dhaqxa hin jedhu sana
is there anything? Is there anything? And maybe what you yaadne can we waan ta'e keessaan barachuu nu qabna ta'a gara fuulduraatti mee yoo itti yaadde beektaa kanas gaafachuu hin. Kana tasa quban qabu torban lamaan darbe bojaataniin kanarratti haasaa bal'aa godhaniiru. Aadaa baay'ee keessa jira garuu waan akkasii kuni maayaa kalaandarii keessas jira. Ceremonial jedhu guyyaan suni astronomii wajjin wal qabate miti. Guyyaan 27 astronomii wajjin wal qabataadha. Assuming the earth doesn't move circle-dha but sana practically miti suni garuu aadaa keessa jira guyyoota kana assign gochuun garuu suni karaa koo strictly saayinsiidhaa fi maatii isaatiin hin deema. Karaa guyyoota ayyaanaa sanaa fi ayyaantu maal jedhu sana isa obbo Jaatanii faarraa barree gara fuulduraatti itti deebina malee yaadan qabu mataa ofii koo kan hin jedhu. Dr. Beenya obbo Jaataniin itti da'uu barbaadu fakkaata harka kaasanii jiru carraa kennaafi. Okay, sure. Bojaataniin carraan kennaafi Professor Asfaawan nallee si jechuu barbaade in terms of energy isaan energy wajjin wal qabaataa yoo qabaataa ta'e jechuu barbaadetanii yoo hin qabdus ta'e gara fuulduraatti yoo har'a hin qabdu taate gara fuulduraatti nu barbaade. Obbo Jaatanii siifan kennama. Dhuguma harka baasee ture. Gartee wanti mucaan dargaggeessi sun Dr. Eenwel maqaa isaanii irraan fadhe dhiifama yoo inni gaafatu waan an gaafadhe illee irra ka'ee nam guddaa ammoo si ergadhe jedhanii nama Professor si ergadhe irraa fudhachuu barbaada ergadhee fi deebisee jechuu barbaadeeti. Akkasitti na uffalcha Professor isanii ergadha suni inni tokko guyyaa 27 guyyaa 29 dhiqoo hin gallee fi turu fakkaata gaafii kaateef akkasi jechuun kenna guyyaan 27 sun ayyaan 27 ayyaani 27 sun jikudhanii laati wal qixa lakkoofsa 27 maqaan 17 kagarii 2 kagarii 3 waan ta'eef ji'a kudlamaati inna walqixa'eefi inna ji tokkoffaa fudhannu ayyaana jalqaba areeriin jalqaba areeriin kun areerii duraa areerii ballo jedhee areeriin ullaan jechuudha iskan lamaaniin jalqaba iskan lamaaniin dabee 27 laaka'ee ammas ayyaan kan areerii duraa ayyaan ballo kan ripiit hojjeen 29 godhee achiin duba ayyaanii biraa dhufe jechuudha kabaatiin bira argamtu. Akkinni 29 ta'uun kan jechuudha. Akkinni 29 ta'uu fi akkan jechuun waan deebisnatti fakkaati. Kaani ka Dr. Ammantan gaafatee ka moora wal qabatu. Moora kasan dhibu beekumsi moorirra jiru. Kaam gartee astiroonoomii kun urjii kanaan wal qabata. Mallattoon gargara ka moorirra jirtu. Akka urjii kan agarsiifti. Warri dandeettii moora sun qabu moor qofaa miti. Marrimaan horiillee jiru. Moora marrimaan irra kaasee nama moor laaluu beeku jira. Kan moori kana akka qubeetti dubbisa. Akka qubeetti fuma dubbisa. Maqaa qabdu wanti hundinuu. Marrimaan akkas marrimaan horii kan irratti. Waan akka astiroonoomii kanaan waliin hin deemu kun Profeesaan jedhee fuulli durii keenya. Yoo waraan ta'e, yoo nagaa ta'e, yoo ongee ta'e, yoo roob ta'e, yoo dhukkubii gargara kaaka koroona kaaka dheengadda kun dhufe moori kun marrimaan kun hin garsiisa jechuudha. Hammi ta'e hordofee kitaaba kookaan amma qora jiru waa'ee kalaandaraa wal qabat kana Oromoo Time and Space Concept jedha. Maqaa toopikichi kitaabicha Oromoo Time and Space Concept jedha. Maan jennaani achi keessatti immoo behavior horiillee animal behavior inni galchee jira. Oruma akkas laaltee horiin kan milikeet roobaaf agarsiisuu jira.
Simpirreen kan milikeet gargar agarsiiftuu jira. Muki biqiltuun gargara yeroo inni biqilu yeroon kun waqtii akkanaatiif muki kun biqil kan jedhaniitti jira. Yeroo simpirreen hanqaaquu buuftutti jira. Maaliif iji kan buufti? Tuti yeroo isii laf kan gubbaa deemtiin agarree jira. Fakkeenya iji bittotteessa tuti lafarra ishii deemtiin argani. Kun cuftii maalii wal bir qaba? Jii kun yoo at least wallaatee jii kun bittotteessumoo caamsa jettee inni siif galuu dide tuti fa lafarra laalta. Yoo wanti kun ilaali yoo astiroonomiin kun laaltee indikeetorooti jira kun ka bokka agarsiisu ka bokkaan arguu dhabdee kaasiree shakkisiisu ta'e moor laal moorii bokkaa hin mirkaneessu waan ta'eef. Warri sirriitti kan beeku horii moor laalisuun yeroo inni halkan dhalate yeroo inni guyyaa dhalate yeroo bitan yeroo namni sii kennu kan hundayyuu addaan baasa. Yeroo horiin kun alaa dhalatee fi yoo horiin kun manatti dhalatee illee moora keessa akkan moora keessa dhalate horiin kun alaatti dhalate jedhee kan cufa addaan baasa warri moor laalu. Warri sirrii kan beeku jira. Kan waan kan immoo kaanillee gartee horizontaalii astiroonomii kanallee wal bir qabu. Maal jenna akka astiroonomii kan hojiidhaa kan guldeemne bari kun bari roobaa bari kun barongee akkuma jiru kaani mooraan konfirm godhachuu. Mooraan konfirm godhachuu. Kanaaf beekumsi naannoo kanaa ammas dabalata kanaa walli gartee simsiifne deemnu ta'uu danda'a. Kanummaa Profeesar Tuubatiin akka baasee galatooma. Galatoomii obbo Jaatanii baay'isee namatti tola. Amma gaaffii obbo Daani'eliifin Dr. Daani'eliifin Dr. Baahiruufan dabarsa. Dr. Daani'el gaaffii nan keetti. Galatooma an gaaffii salphaan gaafadhaa akkuma naa galuufi tokkoffaa yagguu ni goobanee gaafa jedhanii duri yagguu abbaan kiyya maatiin haasaanis nan dhagaa garuu jiiniin goobanee kun hin galee moo hin bahee isa jedhu naan gallee akka naa ibsitanii fi inni kan biraanii waa'ee guyyaa amajjii tokko keessatti karaa Gilgooriyaanis 30 lakkaa'ama. Garuu inni sun seremooniyaaliidha malee wanni wajjin astroloojii wajjin walitti hin qabatu jedhe Profeesar Asfaw. Garuu 30 sun randomly akkamittiiniti 27 isa kan Oromoo fi Luunaarii isa 29 sana wajjin walitti maali akkamittiin dhiyaate wanni kun coincidenceedha moo kan jedhudha. Yoommoo wanni ta'e astroloojii wajjin waliin qabatu taanaan maaliif callisanii kontinuu hin goone fakkeenyaaf ji'a isa jedhu yoo dhiisanii waggaa mamaaf lakkoofne isa jedhu ittuma fufanii tokko lama jedhanii 365 ittimaaf lakkoofne isa jedhu gaaffii natti ta'e kanuma gaafachuun barbaade galatooma. Galatoomi Dr. Baahiruu. Galatoma gaaffii miti. I was fascinated as presentation as far as and thank you jechuudha fedhetanii. I was really surprised. I never knew wanti kun hojjetamuusaa researching kun ta'uusaa hin beekun ture, but I found it extremely interesting to see persuasive linkage between the scientific facts and Oromo tradition jechuudha afan jedhee baay'ee galatoomi absaawu fayyaate. Galatoomi Dr. Baahiruu. Amma Profeesar Asfaw siifan dabarsa. Warra galatoominaan jedheef deeris galatoomaan jedha. Gaaffiin jiru kanuma Dr. Daani'el jechaadha. Warra haaraa maybe sagliinis akka kaaseeraa yoo gaafatee walumaan deebisuullee nan danda'a. Itti fufii hojjettees ittiin fufaa Dr. Deebisiitii kan hedduutti biraas dhufuu mala salgiittan. Ayyee full moon jechaan yeroo jiini ji'a waan erginuu fi ijaa ifni aduu irraa calaqqisuudha reflection. That's why we see the moon. The moon doesn't have its own source of energy. Waan ibsituun qabdu.
jiinimaaf ifti, it's because it reflects the light of the sun. Yeroo fuulli ishee guututti nutti garagalu baay'eetu irraa deebi'ee guutummaa ishee argina. Yeroo gara saayidiitti deemtu walakkaan nu dhokachaa deema. So it is a cycle. While it rotates around the earth, there is a time when it is full moon, quarter, and then completely mbaddi, achi half, another quarter, achi full moon. Akkasitti nutti naanna'aa deemti, full moonitti amma full moonitti guyyaa 29 walakkaa lakkoofna. Kan jalqabuuf kan astronomically defining, there is no beginning, there is no end. It is a cycle. Waliigallee doctor. Saayikilii sana keessatti dhuftee bakka nuti guutummaatti ishee arginu yoo geessu full moon jedhama. Sun guyyaa tokkodha. Sana booddee nuti ijaanin argu malee xixiqqaachaa deemti xixiqqaachi because it's moving out of sight. Kanadha full mooniin guyyaa 30 kana maalii fi warri Girigooriyaanii uummatanii akkamitti damooza kaffalure? There is no valid reason. Waan ji'a lakkoofnuu fi convenience dhaafidha. Jiini Girigooriyaanii kun referensii qaba hin qabu. There is no astronomic value tied to one Gregorian month. Hin jiru. Guyyaa 30 keessatti waan ta'u hin jiru. 31 keessatti waan ta'u hin jiru. Ji'a Oromoo keessa garuu waan ta'u jira. Ji'atu lafatti si'a takka naanna'a. Ji'a jennee sana lakkoofna. Ishinii waan wal bira kaayee fi guyyaa guyyaan Girigooriyaan ijaa dhimma baanu referensii ibsuun nama rakkisti beektaa. That's why we should appreciate waan warri ayyaantuun godhaan sana. Kanaafidha ajaa'iba jechuu qabna. Otoo Girigooriyaan kalandariin beekiinidha. Guyyaa sabaru guyyaa sadi faayii godhatanii lafa kaawwatan. Ani kanin bira kaayee Girigooriyaanii maarch jedhee sinii ibsee fi akka sinii galtuuf malee gochuun irran turre. Maaliifi linkiin sun hin jiru really it's not a natural link. Yoo isan kaa'u ta'e immoo completely audience kon luuzii godha. Akka isiniif salphisuu kootti malee Gregorian calendariin it is not a tool for any other calendar. Calendariin kan of danda'edha. Calendariin jedhamuun kana achi kan baay'aa of danda'edha. Kan Oromoo kan of danda'edha. Kan Gregoriyaanii kan of danda'edha. Kana walitti fiduun Gregorian calendara lama walitti fiduun seeraa ala seera saayinsii miti referensiin keenya adda adda nuti urjiidha lakkoofna nuti referensiin waggaa urjiidha referensiin ji'adha moon kanaafuu ji'a jedhame bari the moon the word for the Oromo month is moon waan moon jenna ji'a tokko jechaadha kanaafi adda addummaan isaa it's not a natural link akkuma namaaf galuufin ittiin dhimma bahee iifaa manaaf kolchaan jedha. Goobante jechuun full moonidha. Full moonidha sirriidha. Goobanni maqaa bareedaa full moonii sana beektaa yeroo tokko goobanaan as keessa jira sila argeera isadhaa ta'u goobanaa gara biraa ta'uu beeku maqaan baay'ee jaalladhu beektaa maqaa ajaa'ibaa maqaa bareedaa Oromoo fuudhanii namni tokko politikaa dogoggoreef maqaa goobanaa nu jala hadheessanii kana dhaabuu qabna maqaan goobanaa maqaa bareedaadha ijoollee warri dhiiraa qabdan goobanaa jedhaa waamaa ijoollee keessan it is something that we should protect and respect maqaa bareedaa. Galatoomii Profeesar Asfaaw yeroo baay'ee akkuman argee akkuman beeku complicated an ta'e simplified nama gochuu danda'udha galatoomi. Salgii show siifan kennama ammoo. Tole ulfaadhaa galatoomaa hundi keessanii sagaleen kun nagaama fakkaata. Gaaffiin isinii qabu gabaabduudha waa lama waan baay'ee dubbataniiru deebi'anii barbaachisu. Kitaabileen garaagaraa afaan Oromootiin barreeffamu hin jiru. Hayyoonni kana keessatti argu hundumtu hayyoota Oromooti. Kitaabileen hedduun afaan Ingiliffaatiin barraa. Dhaloonni ammaa kun immoo Ingiliffarratti baay'ee hubannoon irraa qabu gadi bu'an.
Kanaaf kitaabilee garaagaraa afaan Ingiliffaatiin barreessan gara afaan Oromootti deebiftanii laayibrarii Oromiyaa keessa jiru keessatti akka dhaloonni argatee dubbisee irraa hubatuuf maalirra jirtu. Lammaffaan ammoo wanti isin amma dubbattan kun waan CD'dhaan waraabamee silaa uummati keenya ittiin baratu ture. Hiree isaa dhabnullee waan amma dubbattan kana bifa kitaabaatiin qophaa'ee uummataaf dhiyaatee jira. Yoo afaan biraatiin ta'e afaan Oromootti kamee yoo kanaan dura hin jiraanne ta'e immoo haala kamiin gara fuulduraatti bifa kitaabaatti bifa CD'tiin qophaa'ee uummata keenyaaf dhiyaachuu irratti hojjetaa jirtu. Siniin jedha gaafiin koo inni gabaabaatti kadhumaa immoo yoo kitaaba kana waan amma dubbattan kana hunda kitaabaan jiraate immoo eessatti argamuu danda'a? Akkamitti argachuun danda'ama? Kana gaafiin koo ulfaadhaa galatoomaa. Galatoomii Salgishoo obbo Tasfaayee kan kennan obbo Tasfaayee teessoo. Galatoma, Mr. Chairman, Dr. Asfaaw hedduu hin galateeffadhaa, hin dinqisiifadhallee dhugaa dubbachuudhaafi kuni beekumsa namni hundi keessumaa saayintistiin qabaatuu danda'u miti. Efertii addaadha barbaachisa waan akkasii kana ogummaa isaa argatanii bifa akkasiitiin nama barsiisuuf waan hedduun isaa ammallee naan gallee admiitiin godha akkuma imeeliidhaan jedhe sana. Garuu isheen 27 fi 29 walakkaa sun galatoomi akkuma gaariitti naa galteetti isheenii. Ishee irratti hundoofnee garuu ji'a Oromoo waggaa keessatti jiru kana yogguu lakkoofnu guyyaan sa'atu tuqxeetti natti fakkaata anis yogguun kaalkuleet godhu 354 dhufa. Maal jennee of waamna amma nuti Oromoon waggaa keessatti ji'a 12 guyyaa 11 qaba jennamoo? Convenienceedhaaf akkuma warra faranjootaa wanta shafil irra goonee ishee 11 sana irraa finnu qabna. Galatoomi obbo Tasfaayee galatoomi. Anumaafuu gaaffiin kun gaaffii koo ture akkam godhee wal liqimsiifachuu danda'a. Ijoollee kootu gaanimu jedhee rakkachaa ture. So gaaffiin kun gaaffii kootiyyuu. Itti dabalee namni gaafatiin tokko I think namni biraa jirratti fakkaatu. Haaromsa gadaa mallee harki kee ol ka'eera gaaffii qabdaa? Profeesar Asfaawuti ergeeralleedha karaa keessaa kanas nama biraatu gaafatee gaaffii kana solar eclipse isa jedhamu kana akkamittiin hubata Oromoon fakkeenyaaf North Americaatti gaafa April 8 isa ta'e kan jedhu gaaffii nam tokkooti. Okay, Profeesar Asfaaw amma dabaleen keeti deebii kennita. Hayyee ishee dhumaarraan jalqaba solar eclipse kana biran geenye garuu jira for sure aadaa Oromoo keessaa hiikaa qabu ta'aa sana yeroo biraatti deebinaa ammaaf tekstii argee kunoo ifamaa I simply don't know. Sagli afaan Oromoo tin maatii qophiin hin qophaa'u viidiyoon kun by the way waraabamaa jira. I hope edited ta'ee akka nu bareechutti gadi ba'a jedheen abdadha. Kana itti gaafatamummaa isaa haaromsaa gadaa fi Dr. Daani'eel Faayituu hordofaa jira. Viidiyoo isaa jechaa kooti. Kan katabame jira imeelii onaa gootee dubbadheerallee waa'ee Oromoo kaalandarii kana jalqaba kan hin katabe 96'ttidha. Gara waggaa almost 30 ta'uuf deemaa jechaadha. Baay'een isaa vaalid ammayyuu yeroo sana afaan Ingiliziitiin katabe. Amma immoo sana booddee waan haaraa waan hin hubadhee tokko itti daddabalee waan hin dhagayees tokko irratti qorannee maybe obbo Jaatanii waliin gara fuulduraatti waa baafna. Ayyama obbo Jaataniin gaafatiin hin calmee darbadhe kana dhiifama. Garuu waa wal bira keenyee even kan maayaa kaalandarii wajjiniin wal bira keenyee akka namni interested ta'ee dubbisutti ni qopheessinaa gaa dhiyootti jedheen abdadha.
maaliif afaan oromootiin hin dhiyaatu unurraa afaan oromootiin hedduu katabuu hin eegina qubee jenereeshiniin fuudhaatii hiikaa isintu irra nu caalaa beeka afaan oromootiin katabu peejii tokko peejii lama yoo ta'e nutu guyya tokko guyya lama irratti olleen katabanna garuu waan dhedheeraa akkasii isin nurraa fuudhaa kana duwwaa miti waan baay'ee waan biraas nurraa fuudhaa keessumaa sagalee shoo daddarbee sagantaa kennan dhagaa sagalee san dhaga'uudha yoo ta'e amma maqaatu wal moggaafames ta'uu danda'an beeku afaan oromoo baay'ee bareedaadha. So isin nurraa fuudhuu dandeessu karaa afaan oromootiin waan akkasii baasu waadaan galuu jechaa kootti maaliif waadaan taane gallee booda maal goote nuun jettu deebistanii garuu afaan ingiliziitiinis haa ta'u akkasuma presenteeshiniidhaan ibsuu ni yaalla itti jirraa isa darbeessi erguu nan danda'a Oromo Studies Journal of Oromo Studies 1996 yoo dhabdee iimeelii naa godhi siin erga Dr. Tasfaayee gaaffii giiruun Oromoo kaalandarii kana qorachuu jalqabu in the late 90s gaaffii guddaa kan natti ta'e isaan gaaffii abbatti gaafatte kan naan galle jette malee dubbiin sii galteetti astronomy language dhaan 11 degree shift jedhama 354 innatti kalkuleet goote sirriidha jiini luunaarii guyya 354 qabdi sana booddee ji'a tokko yootti dabalte ji'a 13 ta'a guyyaanis 354 irratti 29 dabaliin caala yoo 354 irratti hanqatte hanqiin suni akka kalaandara islaama silaanii jedhee sana shiftii seasonal shiftii fideeti ganni bona ta'aa bonni ganna ta'e akkuma amma warri sooman jiru miti ramadaaniin waggaa baay'ee booddee ganna ta'a so suni akkamitti hiikamaa I think kanaafin conclusion optionin mathematically optionin jiru afaan ingiliziitiin hin dubbadha the Oromo year oscillates around 365 days conclusionii koo keessaa tokko maal ture it is not exactly 365 354 sana fudhadhee barana hinan qataa guyyaa 11 ji'a haaraan jalqabaa maaliin goobante jiini haaraa sun waggaa dhufutti yoon kenne waggaa dhufu immoo irraan deebifadha in fact paperii 96 sana irratti waggaa 40 lafa kaa'een inni mataasaa saayikilii mataasaa qaba oscillationii mataasaa qaba so it will repeat every 42 years kanaafin waggaan Oromoo exactly 365 miti as long as we stay at triangulum bitaqaraa sana referensiisaa suni darbee fi dhufeesaa hubannetti oscillationii around 365 sana yoo fudhanne the last month can be longer than 29 days or shorter than 29 days ji'a san dhumaa sanatu absorb godha hamma dhaqxee triangulum jiini haaraa dhufee triangulum dabarraan jiini haaraa dhufutti paper sana I think si ergeera wachirratti dubbistee siingilleen galtu ta'e we can discuss ammoo I must give a footnote kun hiikaa kooti mathematically solutionii gara biraan natti mul'anne mathematically 365 days akka waggaan otoo seasonal shift hin fidin lunar month solar irratti impose gochuu yoo barbaanne the last month has to be flexible warra akka kee
obbo Jaatanii fa'aa wajjiniin aboo warra biyya jiran illee warra kana traditionally quba qaban wajjiniin hiikuu qabna kana garuu mathematically yoo ilaalte falli biraan hin jiru natti fakkaata. The only solution exactly akkasiin jedhe paper sana irratti illee the only feasible solution the last month has to take the shift 11 degree shift suni ji'a dhumaa irratti just ta'uu qaba. Maaliifi ji'a duwwaa lakkoofna yoo ta'e luunaariin nu jalaa ta'a. So waggaanis luunaarii ta'a. Then seasonal shifting dhufa. Walii gallee irraa I hope rakkoon guddaan ani dura qabaadhaa ture isadha. Conclusioniin koo kanadha. Ibsi koos kanadha. But ibsi kan kooti it is not confirmed with the indigenous knowledge. Gara fuulduraatti hiikna jedheen abdadha. Dr. Tabsaa'ee walii galle. Okay, galatoomi amma addee keenya deebitee dhufte natti fakkaatti. iPhone amma carraanan keeti obboleetti. Dhiifama gaarii oofuu jiraan darmi. Gaafiin tokko amma kaleessa edda jechuudha garsaa sadiitti nu biratti 340 wayii biratti keessatti Northern Lightiin mul'ate. Northern Lightiin suni nu biratti akkamii lammaffaa ammoo kun gaafii guddoo gaafiillee miti garuu warri maayaa suni warra ajaa'ibaati. Waan gaarii oofuu jiruuf isa millachuutti hin jirre. Wanni warra waan akka malee ajaa'ibaati. Just technology warraatu Dr. Ammiti Gowaa warraatu tuqeera wanni suni kennu waliin hagam walit dhiyaataa jedheetuma wanneedha. Galatooma gaarii oofuu jiru. Okay, galatoomi obboleetti keenya Profeesar Asfaaw dhageessita gaaffii ishee yookiin komentii ishee wanta respondi gootaati. Lamaanuu nan deebisuu yaala. Northern Lightiin kuni Norziidha. Norzi jechaan egaa Norzi poolitti warra siquufi dharra mul'ata. Nuti Ikweetarii irra jirra badaa achi hin ga'u ibsaan kuni. Garuu effektiin isaanii dhufa nu bira. Maalirraa dhufaa? Aduun kuni explosionidha. Aduun explosionii sanatu ibsaan suni achirraa faca'ee humni sun lafa gahaa jechaadha akka ibsaatti. Frequency adda addaatiin. Soolaariin kuni aduun yeroo explosionii gootu yeroo hunda constant miti. Takka caalaa explode gooti. Storm, solar storm jedhama. Takka immoo xiqqeessiti. Amma gidduu kana solar storm irra jirra. Aduun hedduu facaasaa jirti humna ishee. Explosioniin aduu kun yeroo biraarra ol ka'aadha. Kanatu effekti sanatu dhufee lafarratti akka kalarii adda addaatiin mul'ata gara North Poolitti. Angliin itti ilaalamu jaa adda ta'eef kalarii adda addaatiin mul'ata. Garuu solar effectiin kuni lafarra teenyee we can measure it. Waan baay'ee irratti illee effektii qaba. Communicationii, satellite, etc. kanarratti kuni to'achuudhaaf humna teknoolojii guddaa gaafata. Kanarratti Oromoo kaalandariin qooda waan qabu natti fakkaatu. It is just a spontaneous solar phenomena. Ka warra maayaa wajjiniin duraan dubbadheera kaalandara mataa isaanii qabu. Guyyaan 20 ji'a 13,260 garuu suni ceremonial isa jedhamudha. Solar calendars qabu kan guyyaa 365 karaa kanaaba iddoo wal fakkaata kan Oromoo wajjiniin hedduullee hojjedhu baate wal fakkaata qoratamee yoo dhiyaate interesting reading waan ta'udha. Kanaafi I hope anillee qorachuu jalqabeera kan kalandara maayaa kanas xiqqoo naa galteetti gaaf tokko yoo yeroon jiraate yoo yeroon jiraachuu baate warra waanin katabuuf qophaa'u kana keessatti xiqqoo waanin ibsuu barbaadudha.
waan nama ajaa'ibsiisu ta'ee hubadheeraan illee keessumaa ceremonial maand inni jedhan sun guyyaa itti wal eebbisan, guyyaa itti waraana labsan, guyyaa itti akkuma 67 dura haasa'e sana kana qabaachuun isaanii hedduu wal fakkaata kan Oromoo wajjiniin ayyaana Oromoo wajjiniin. Kana gaaf tokkotti deebina jedheen abdadhaa ammaaf kanuman jedha galatooma. Obbo Jaatanii gaaffii qabda moo komentii qabda? Gaaffii miti wanti ani jechuu barbaadu gaaffii Dr. Tasfaayee nama kaasan sunini pirezenteeshinii dheengaddaallee keessatti bal'inaan kennee jira. Wanti guddaan Profeesar Asfaallee nu himanii akkuma namaa galuuf soolaar kalaandarii kanaan wal bira qabanii haa dubbataniiti malee namni Oromoo kalaandarii dubbatu Itoophiyaa kalaandariis ta'e gurguraan kalaandarii dubbachuu hin qabdu. Maal jennaani har'a fakkeenya Itoophiyaa guyyaan 2-3 akkas. Gurguraan kalaandariin 11 kan Oromoo kalaandariin immoo baatii nagaa argamtee har'a guyyaa 5 agas sunatti fakkaata. Baatiin deemnu waan ta'eef. Yaa waa'ee saglii show baga nagaan dhuftee niwusiin kee informaashiniin kee baay'ee nama gammachiisaa fayyaa ta'ii gaaffii kee waa'ee kitaabaa irratti obbo Jaataniin amma hincise sagaleen isaanii kitaaba afaan Oromootiin baay'ee katabaniiru. Aniyyuu gara 4-5 qaba afaan Oromootiin kataban. Kanaaf amma si danda'ametti kan isaanii argachuu dandeessaa kanuma jechuudhaaf jedhe informaashiniin baaf si kennuudhaaf. Ulfaadhaa galatoomaa. Okay, galatoomaa hundumtuu obbo Jaataniin deebi'aa jiruun fakkaatanii teknooloojiitu isaan kute fakkaata. Gabaabaatti Profeesar Asfaaw wanta hedduu nu barsiise. Waa'ee teknooloojii har'aafin beekumsa uummata keenya waggaa hedduu dura walitti funaannatan akkamittiin akka inni wal qabatee deemu akkamittiin dhugaamanni ta'e nu barsiisanii. Kuni beektuu faranjiin maal jetti? Knowledge is power jetti. Knowledge is power gaa'ettuu ofii kee waa'ee kee yoo beekte ofuma keeyyuu dandeettii uummata kee yoggaa of keessatti argitu jabina siif ta'a. Uummanni waa'ee isaa irratti hundaa'ee yeroo hundumaa fala qabaata. Uummanni waa'ee isaa beeku, waa'ee har'aa isaa beeku, waa'ee kaleessa isaa beeku, waa'ee boruu isaa immoo yaaduu danda'a. Kanaafi an Profeesar Asfaaw nuu kenne har'a kuni abbootiin keenya beekan sana saayinsii har'aa wajjin wal qabsiisanii ragaa nuu ba'e. Abbootiin keenya dhugaa turanidha. Akaakoliin keenya dhugaa turanidha. Kana ijoollee keenya dabarsuun dirqama keenyadha. Isaafis immoo yoo gaaffiileen jiranis immoo gara fuulduraatti akka deebii argatu gochuun carraaqqii akkasii kanatti taasifachuun dirqama hunduma keenyaati. Carraa kanaatiin Profeesar Asfaaw galatoomi akkuma yeroo kaaniyyuu goote har'as immoo iyyuu complex idea salphistee akka nuyi hubannu nu taasiftee ulfaadhu. Gara fuulduraattis gaaffiilee har'aan deebi'anii jiranii akka nu deebistu abdiin qaba. Ani keessumaayyuu waa'ee guyyaa ayyaantuun jedhame sana maybe solar storm sadiitti hojjenni kan hojii wal qabataadha moo wal qabataa miti? I don't know. Mee irratti nu ilaalu yaali. Waa malee hin jenne warri keenya sun. Dhugaa qabu. Kanarratti nu yaadi jechuu barbaadetaniini kanaa booddee obbo Jaatanii gaaffii kee itti fuftaa? Konnekshinichatti nu jeeqee ture dhiifama. Waan Dr. Tasfaayee gaafatan sun irratti hammi dandeenye sirriilee jechuu baannu hammi birgeennetti yeroo ka'umsaatti ammallee konfuuzhinii uumee guyyaa 29 fudhakka jedhe malee ji'i 9 ka ayyaani isaa lamlama guyyaa 30 cita. Ji'i 3
ka ayyaan sadii qabu 31 citu. Fakkeenyaaf amma nu biratti aduu nam dhiyaa jira. Guyyaa bor ammaan kana jalqabeeti eeggaa aduun dhiitu ayyaan isa tokko hidhee laakka. Yoo guyyaa soolaar kalaandarii biiftuurra jalqabnee boriirra jalqabnee tokko jenne halkan kan daganneera. Ayyaani halkan kan include godhu waan ta'eef. Halkan kan waan daganneef 29 walakkata. Kanaaf ji'i 9 guyyaan isa 30 akka ta'e hamma jaarrota beekamoon birgeenne jira. Ji'i 3 immoo guyyaa 31 qaba. Maree kaalkuleeshiniin kun 363 fida. 363 fida. Maaliif guyyaa mayyuu hir'ateeni wal qorannoo guddaa gaafata. Ammoo wanti guyyaa 11 waliin rakkannuuf hin jiru. Amma ayyaana boriitiif amma kan tokko inni waan lakkoofneef yeroo aduun dhiitu kan tokko inni waan lakkoofneef bor guyyaa itti dabalu guyyaa guutuu ta'ee jira. Kaaleen akkasumaan deemu guyyaan 29 walakkaan sunini ka'umsinu tokko inni lakkoofni irraati jalqaba. Oromoo yoomirra jabe tokko hidhee laakka yoo aduun dhiitu tokko hidhee laakka. Soolaar kalaandarii yeroo biiftuun baatufaa tokko hidhee laakka. Gurguraan kalaandarii san amma akka faranjiitti ilaal midnight yoomirra jalqabe tokko hidhee laakka. Profeesar Asfaaw obbo Jaatanii wajjin wal quunnamtii waa'ee kana karaanuu qabsiisuu yaala gaaffiileen jiranii warri obbo Jaataniif kan beekaniifini saayinsii wajjin wal qabsiiftanii gaaffiilee yookiin gaap hir'ina jiranii akkatti deebisuu danda'amu irratti nu hojjedha. It's really fascinating. Okay, formationii chaatiin ilaalaa jira. Namoonni baay'een galatoomaa jechaa jiru. It's really fascinating. Waan akkasii kana artikuleetii godhanii dhiyeessuuni. Kanarraa booddee galatoomi ammas daddabalee galatoomi siin jedhaa ulfaadhu. Yaa namoonni baay'een galatoomi siin jechaa jiru. Galatoomaa. So kanarraa Dr. Daani'el sittan dabarsaa yookiin immoo obbo Teessoon yoo as jiraatan dhumarratti an jechuu qabaatan yoo ta'eef. Galatoomi Dr. Beenyaa egaa waanan itti dabaluun qabu Profeesar Asfaaw Jaatanii hedduu galatoomaa isiniin jedha warri gaaffiillee gaafattan warri yaadas dhiyeessitan hedduu galatoomaa ulfaadhaan isiniin jedha. Teessoo isinitti deebisa. Baay'ee isin galateeffannaa. Waan kanarratti warri hirmaattanis warri barnoota kana nu dhiyeessitanis warri gaaffii gaafatanis hundumti keessan galatoomaa. Sagantaan kun hammamii barbaachisaa akka ta'e hammamis immoo bu'aa akka qabu waan argine natti fakkaata. Waan tokko duwwaan kaasuu barbaade waan ani bare keessaa obbo Jaataniin yeroo darbe si'a dhiyeessan waan haaraan na ajaa'ibsiise. Oromoon guyyaa si'a lakkaa'u galgala calqabaa jedhan. Guyyaan galgala calqabeeti guyyaa borii guutuu wanni godhee galgala borii immoo guyyaa haaraa ta'a jechuudha. Maaliif kun jennaan dukkanatu hangafaa jedhan. Irri uumamni kun utuu hin calqabin dura dukkana kan ture. Ifi booda dhufe kanaafi dukkanatu hangafaa. Kanaaf si'a dukkanaa'u guyyaan calqabaa kan jedhu baay'ee na ajaa'ibsiise kuni. Har'ammoo waan baay'eetti daddabalanne dubbiin guyyaa 27 sunis amma miiningii kenneera. Dubbiin goobanaa calqabeera. Dubbii goobanaa kanarratti waan tokko waan ani ijoollummaa kootti yaadadhutu jira. Manni keenya laga bishaanitti dhiyoodha. Ijoollummaa kootti mana kookoo akaakayyuu koon jira boojjiini. Halkan tokkotti waraabessi kaakkisee hin hammaatee haadhumaan hirriba nu dhowwe. Jennaani akaakayyuun koo abidda bira taa'anii abidda qammate. Maal ta'ee
maal ta'anii waraabessi kun har'a maaliif akka kaakkisuu jedhe. Jennaani ji'atu goobanee jedhan. Yeroo ji'a goobanaadhaa bineensi akkas ta'aa jedhan. Waggaa 10 har'a gara waggaa 9, 10, 11 ta'a. Saayinsii joornaalii tokko irratti Emoshiniin namaaf bineensaadha. Yeroo ji'i goobanu hin jijjiiramaa kan jedhu saayinsiin bira gaheera jedhaniiti saayinsii joornaalii tokko irratti baasan. Akaakayyuu koo yaadadhe ani waggaa meeqa duran dhagaye kana isaan irra saayinsii qaqqabnee jedhanii baasu. Waan akkasii kanatu jira ajaa'iba baay'eetu jira waan ogummaa Oromoo kana keessa. Waan kana explore goonee hammuma deemnuti of jaallachaa deemna. Namni of nu jibbisiisuu barbaada nummoo of jaallachaa deemna jechuudha. Waan kana gootaniif hundumti keessanii galatoomaa. Egaa kanumaan gara Dr. Daani'eliif Dr. Hambisaattis hin deebisa jechuudha. Kana booddee harkas argaatti hin jiru waan haaraa waan baay'ee barree gaafuma tokkotti fixuu hin dandeenyu. Kanaaf yoo nu ga'e gaarii natti fakkaata. Hedduu galatoomaan jedha. Warra nu barsiistan warra gaaffii caalamatti akka hubannuufis gaaffii gaafattanii fi ibsas kan laattan hedduu ulfaadhaan jedha. Warri haaromsa gadaas sagantaa kana qopheessitanii waan nu dhiyeessitaniif fadha galatoomaan jedhaanii anas martan xumura.